Har'a sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa afaan Oromoo ilaalla. Afaan Oromoo keessa dubbachiiftuu shanii jira. Sagaleen dheeraa fi gabaabaan dubbachiiftuu shanan kana irratti kan hundaa'anii jechuudha. Kanaafuu dubbachiiftuu shanan kun yoo dheerataniif yoo gabaabbatan maal fakkaata waan jedhu wajjin ilaalla. Isinis hamma xumuraatti nu faana ta'aa. Sabiskiraayib warreen godhu yoo jiraattan sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Gara viidiyoo keenya har'aatti dabarraa turtiin keessan nu faana ta'u turtii gaarii. Ayyee qubee afaan Oromoo dubbachiiftuu shan qaba. Isaan A, E, I, O fi U'dha. Inni kunneen dubbachiiftuun kunneen yoo dheeratanii fi yoo gabaabbatan maal fakkaata isa jedhu jechoota lama ol bira qabuun haa ilaalluuti. Akkuma kanaan asiin dura fayyadamaa ture jechootni hiika hin qabne garuu sagalee akka adda baannuuf jecha an fayyadame waan jiruuf akkasiin na hubattan barbaada. Sagalee aarraa mee aarraa jalqabbiin mee dubbachiiftuu A irraa jalqabnuuti. Aadaa jechi aadaa jedhu kun hin dheerata. Mee yoo gabaabsinee dubbifnu yoo gabaabbatu maal ta'a? Ada. Ada ta'a. Yoo dheeratu aadaa yoo gabaabbatu ada. Mee dabareen jechaa garaagarummaa sagalee dheeraa fi gabaabaa gidduu jiru haa ilaallu. Aadaa sagalee dheeraa, ada sagalee gabaabaa. Aadaa, ada. Aadaa, ada. Aadaa, ada. So garaagarummaan isaa kana fakkaataa. Isinis na faana jechaa arraba keessan irratti akka ilaaltaniif akkasuma immoo gurra keessanii immoo na dhaggeeffachaa garaagarummaa isaa akka adda baaftan isiniin jedha. Itti aansuun immoo sagalee E. Sagalee E yoo ilaallu yoo dheeratu eelee yoo gabaabbatu ele. Eelee, ele. Eelee, ele. Yoo gabaabbatu ele. Yoo dheeratu immoo eelee. Mee dabareen jennee haa ilaalluuti garaagarummaa gidduu sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa jiru. Eelee, ele. Eelee, ele. Sagaleen een yoo gabaabbatuuf yoo dheeratu kana fakkaataa jechuudha. Kan itti aanu immoo sagalee I. Sagalee I mee wajjin haa ilaalluuti jecha isin jedhuu fi isiin jedhu kana lamaan fudhadheera. Isin. Isheen saatti aantee dhuftu, iin isheen saatti aantee dhuftu takkatti. Isin gabaabaadha. Isin gabaabaadha. Isiin inni jedhu immoo saan itti aantee dhuftu ni dheerataa jechuudha. Fakkeenyaaf isin eenyu yoo jennee isin eenyu fa'a ta'a jechuudha. Isiin eenyu yoo jenne immoo ishee jechuudha. Isiin akeekaa isheen akka jechuudha. Jechi sagaleen barreeffame jechi isiin jedhu durbummaa yookiin ishee dubartii ta'uu ishee ibsaa jechuudha. Isheen eenyu? Isiin eenyu? Isiin isin. Isiin isin. Isiin isin. Isiniin namoonni baay'ee walitti qabamanii jiran isaan ibsaa jechuudha. Isin jechuudha. Isin eenyu fa'a? Isin nama hedduudha. Isin baay'ina ibsa. Isin eenyu fa'a? Isiin eenyu yoo jenne qeenxee ta'ee shamarraaf yookiin dubartiif kan jedhamu jechuudha. Isiin eenyu? So sagalee kana lamaan mee wajjin irra deddeebinee jennee garaagarummaa gidduu isaa jiru haa ilaalluuti. Isin, isiin, isin, isiin, sin, siin, sin, siin. Kana fakkaataa jechuudha. Itti aansuun immoo sagalee O ilaallaa jechuudha. O jecha lama fudhannee haa ilaalluuti. Jechi tokkoffaan fi inni jechi dheeraan boonaa, boonaa, boonaa. Inni lammaffaan sagaleen gabaabaan bona, 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 bona. Sagaleen dheeraan immoo boonaa. Mee dabareen wal faana jennee haa ilaallu garaagarummaa isaa jechuudha.
boonaa, bona, boonaa, bona, boonaa, bona. Garaagarummaan isaa sagalee dheeraaf gabaabaa oo gidduu jiru kana fakkaata. Boo, bo, boo, bo, boo yoo ta'e dheeraa, bo yoo ta'e immoo gabaabaa, bona, 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 boonaa, boonaa. Sagaleen oon yoo dheeratuuf yoo gabaabbatu kana fakkaataa jechuudha. Itti aansuun immoo sagalee uu wajjin ilaallaa jechuudha. Sagalee uu yoo dheeratuuf yoo gabaabbatu maal fakkaata? Yoo dheeratu uumuu, uumuu, yoo gabaabbatu uumu, 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 uumu. So yoo dheeratu uumuu, yoo gabaabbatu uumu. Dabaree dabareen jennee immoo garaagarummaa gidduu isaanii jiru haa ilaalluuti. Uumuu, uumu, uumuu, uumu, uumuu, uumu, uumuu, uumu. Mee barnoota kanarratti hundoofnee mee isin jechoota naaf barreessaa. Mee garaagarummaa isaa kana ilaalaati. Akka shaakalaatti mee koomentii irratti jechoota gabaabaa fi jechoota dheeraa isaa naaf barreessaa. Jechoota muraasa kun dheeraadha, kun gabaabaadha. Garuu waan hiika qabu. Maaliif kanaan dura qubee jabaa fi laafaa baranneera. Har'a immoo dheeraaf gabaabaa baranneera. Barnoota har'aa baranne kana walitti sassaabuun jechoota hiikaa qaban naa barreessaa. Gabaabaa, dheeraa, jabaa, laafaa jedhaa fuuldura isaaniitti hammattuu keessatti naaf barreessaa. Barnootni keenya har'aa immoo kana fakkaataa. Barnoota afaan Oromoo qubeessuu itti fufaa. Afaan Oromoo hundee Oromummaatii. Afaan Oromoo eenyummaa keenya, wanta nuti eenyummaa keenya, aadaaf seenaa keenya ittiin katabannuuf akkas immoo ittiin uummata barsiifnu waan ta'eef kanaaf sirriitti beekuun osoo akka dirqamaatti ofii keenyaa fudhannee gaariidha jedha. Barnooti har'aa kana fakkaataa. Qophiilee bashannansiisoo biroos qabadheen dhufaan jira. Isiniif maxxansaas jira. Isin immoo subscribe, like gochuun na jajjabeessaa. Viidiyoon har'aa kana fakkaataa. Isin jaaladha. Horaa bulaa deebanaa.